Rakesan, Hadara Sera, Hadara Igi. Duraan dursee walaabiruu Times irratti naaf feeruu keessaniif hedduu galatoomaadha. Gaafilee asitti naa dhiyaataniif deebii isinii laachuudhaaf yaala jechuu barbaada. Egaa gaafiin jalqabaa Gammadoo Jamaal eenyu eessatti dhalate kan jedhudha. Gammadoo Jamaal gabaabumatti kan dhaladhee guddadhe Shaashamannee magaalaa Shaashamannee keessatti gara lixa Arsii jechuudha. Achitti dhaladhee achitti guddadhe. Mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa achumatti baradhee sadarkaa lammaffaa immoo biyya alaatti baradhee jechuun barbaada. Gammadoon hojii akkamii irra ture? Amma hoo hojii akkamii irra jira? Amma dura barumsa kan itti baradheen hojjetaa ture. Ammas ammoo mana barumsaa Oromiyaa Art Institute kan jedhu Adaamaa keessatti hundeessuudhaan isa hojjetaa jira. Duraanis fiilmoolee adda addaa hojjetaa ture. Aartii keessa jira gabaabuma jechuu barbaada. Artistoota yookiin ammoo taatota fiilmii afaan Oromoo keessatti dinqisiifattu dhiira tokkoo fi shamara tokkoo jedha. Egaa artistoota Oromoo hundumaayyuu baay'ee dinqisiifadha. Baay'ee jaaladhas. Maaliif aartiin kun akka salphatti kan dhufu waan hin taaneef namni hundinuu gahee mataasaa bahataa jira jedhee waan amanuuf artistoota. Kanaaf hundumaan jaaladha garuu keessaa Abbaa Lataa hedduun dinqisiifadhaa ture. Baay'ee jaaladha. Keessattuu hojiilee isaalee hedduun jaaladha. Abbaa Hojii Burraa Burree garuu hedduu na kolfisiisa. Dubartii keessaa ammoo fiilmii Eelaa irra kan jirtu Caaltuu Taatee kan taphatte hedduu dinqisiifadha. Gammadoon nama akkamiiti? Maaltu isa jibbisiisa? Maaltu ammoo isa jaalachiisa? Maal jaalattaa? Kan jedhudha. Wantoonni na jibbisiisan keessaa baay'ee na jibbisiisan injifatamuu hin jaaladhu. Injifachuun ammoo baay'ee jaaladha. Gaafan injifatamu sababni ani itti injifateef maali jedhee yaada. Kanaaf ammoo inni sun ammoo baay'ee na jibbisiisa. Maaliif duubatti na deebisa waan ta'eef sababa isaa akkasumas ammoo maaliif kan jedhu sammuu kiyya keessatti waan uumuuf an baay'ee kan na gammachiisus baay'ee kan na jaalachis injifannoodha jechuun barbaadu. Gaafa sitti hin tolle maal goota? Gaafa natti hin tolle yeroo hedduu gaafa natti hin tolle akka natti toluudhaaf waan adda addaa sammuu kiyya keessa fida. Garuu gaafa natti hin tolle qophaa taa'ee fiilmii yookiin ammoo sirba dhageeffachuurra sirbuu baay'ee fedha. Keessattuu gaafa natti hin tolle sirba. Dhuguma abbaa dhuguma yaallusee koo mucaate nooreebanii akkam jirtaan aguma yashaggee koo shaggeen ilkaanaannanii jedhu san sirbaa jechuudha. Qophaa kiyya gaafa ta'u. Sirba kana gaafa natti hin tolle sirbaa. Sirboota biraatis sirba dhageeffachuu qofa osoo hin ta'in sirba sana banee ergasii qophaa kiyya sirbaa jechuudha. Kanatti tolu godhaa jechuudha. Okay. Waa'ee maatii keetii nutti himi jedha. Waa'ee maatiin kiyya akkuma nama kaawwanii akkuma Oromoo hedduu baadiyyaatti dhalatanii guddatanii maatii kiyya baay'een jaaladha. Hedduus na jaalatanii ani mana keessaa dhiira yeroo jalqabaatiif dubartii hedduu booda na argatanii maatiin kiyya hedduu na jaalatan jedhee na amanaa. Anis baay'ee isaan jaaladha. Dubartii 6-7 booda na argame. Kanaafiin maatiin kiyya Gammadoo jedhee wanni natti baaseef Gammadoo kan jedhee natti baase akka hotiyyadha. Yeroo sana gaafa yaadadha. Yeroo Amboo xiqqaa ta'e wanni isin jettee sossobdu gammuu gama baana footoo waliin kaanaa naan jettee yeroo sanatti jechuudha. Ergaa akkaawuntii waggaa meeqa dura jechuudha. Akkas naan jettee akkasuma yeroo sanatti maatii keenya keessa namni biyya alaa ba'ee turre namni ollaa yeroo suuraa waliin ka'u jira. Gammuu gama baana footoo waliin kaanaa naan jetti. Maatiin kiyya baay'ee jaaladha asumaan. Gara addunyaa aartii fiilmi meekingiitti akkamitti dhuftee? Egaa fiilmi meekingii keessatti achumatti argee garuu sana dura garuu suuraa kaasuu, suuraa harkaan kaasuu baay'ee jaaladha. Kilaasii keessatti mana barumsaa fa'aa kaasaa yookiin ammoo waan adda addaa tokkoon kaasa. Garuu gara fiilmiitti akka seenu kan na godhe tiyaatira
Norway keessatti qophaa'e afaan Norweetiin qophaa'e yeroo sana afaan sirriitti hin danda'u ture tiyaatira sana natti fakkaata kan achumaan tiyaatira sanatti hojjan film making barumsa isaa barachuudhaaf murteessee jechuudha. Namoonni baay'een eessa kee jaalanna siin jedhanii atoo maal jettaan namoota kanaan. Namoonni baay'een amala kee naan jedhu akkasumas immoo rifeensa kiyya namni karaa deemus rifeensa kee baay'ee jaalannaa naan jedhanii anis ammoo galatoomaa jedheetan darbaa namoonni baay'ee natti na beekan ammoo amala kee baay'ee jaalannaa naan jedhan kanuma jechuun barbaada. Hojii kee keessatti yaadni wantoonni abdii si kutachiisan dhufanii beekuu yoo jiraatanis nutti himi. Wantoonni abdii na kutachiisan hojiilee kiyya keessatti hedduutu ture. Keessattuu fiilmii kiyya jalqabaa irratti fiilmii Mijuwaqaa dalagee magaalaa biraa hoolii guddaa qabadhee deemee hoolii sana keessatti namni fiilmii sana ilaaluuf dhufe nama sadiidha. Nama sadiin sana keessa tokko ana tokko immoo nama qopheessu lammaffaan ammoo warra galma sana kireessu jechuun dandeetta. Nama sadiin turre hanga sa'aan fiilmiin jalqabutti nama akkasii ture cabbiin bu'ee ture sa'a sanitti ergasii namni saddeetaa dhufee ilaalee baay'ee abdii na kutachiisee ture fiilmii hojjechuun ergasii namni saddeetaa dhufee tiraanspoortii fi mana galma sana narraa kaffalanii abdii natti horanii jedhee yaada. Ergasii fiilmii sadaffaa irratti immoo arfaffaa irratti abdii natti hore. Sana dura garuu baasiin baasaa ture aartii irratti baay'ee rakkisaa ture. Achi booda amaanaa hojjedhee amaanaan baay'ee jaalatame maallaqas baay'ee gaariitti gurgurame kanaaf hamilee baay'ee natti horeera jedhee yaada. OAI dhaabuuf maaltu si kakaase? Erga dhaabdee hoo amma sadarkaa kamiirra jira? Wantoonni na kakaasan hedduutu jiran. Oromiyaa Aart Inistiitii hundeessuu irratti namoonni hedduun fedha aartii osoo qabanii eessatti barannee eessatti ammoo hojii aartii kana jajjabeessina kan jedhan namoonni hedduu yeroo hedduu quunnamtii namoota wajjin yeroo quunnamu natti himan. Garuu namni hedduun ammoo beekumsa isaatuu qabu ammoo hin sodaata. Inni lammaffaan ammoo akkatti baay'ee na kakaase aartiin barumsa wajjin deema jedhee waan amanuuf barumsa sana namni hundinuu beekee waa hojjetee aartii hin kennas addunyaa waliin qixxaa'uu danda'a kan jedhu waan amaneef barumsa kana yookiin ammoo mana barumsaa kana banuudhaaf murteessee jechuudha. Okay. It's very hard question garuu nan deebisa. Hiriyoota kee filatamoo dha jettu sadii dubbadhu jedhu. Hiriyoota hedduu qabaa. Hiriyoota hedduu keessaa sadii baasuun baay'ee ulfaata. Maaliif hiriyoota gaggaarii qaba jedhee waan amanuuf. Namni hiriyoota filadheetan hiriyaa godhadha waan ta'eef sadii qofa filachuun baay'ee natti ulfaata. Kanaaf hiriyaa sadii irratti hin filadhu. Hedduu qabaa. Hunda isaanii hin jaaladha asumarratti. Sadii tokko yoo waame tokko ammoo anoo kan jedhu waan dhufuuf hundumaayyuu hin jaaladha. Hanga ammaatti fiilmoota meeqa produce gooteetta yookiin hojjettee qabda? Fuula duratti karoora akkamii qabdaa kan jedhudha. Fiilmii hanga ammaa hojjedhe keessaa fiilmii 5 hojjedhee jira. Mr. Master Killer, Amaanaa, Mijuwaqaa, Cabsaa, Kaayyoo fiilmoota kanniin hojjedhee jira. Namoota biraanis keessee jira jedhee yaada. Fuula duratti ammoo fiilmii hedduu hojjechuudhaaf yaada. Fiilmoota hanga ammaa hojjedhee caalatti aartii Oromoo kan kaasuu danda'u, kan guddisuu danda'u isa sana irratti hojjechuu barbaada. Kaayyoon ani qabu aartii Oromoo kana guddisuudha. Kanaaf fiilmii fuula duratti fiilmii babbareedaa hojjedhee yaada. Amma immoo hojjetaa jira jedhee yaada. Aartii keessas ta'ee jireenya kee biraa keessatti mudannoon ani qabu hedduutu jira. Mudannoo sanniin keessaa egaa namni jireenya isaa keessatti fiilmii irratti mudannoo na mudata hedduutu jira. Jireenya kee keessatti kan mudatan hedduu jiran. Achi keessaa garuu fiilmii yeroo hojjedhu hanga ammaa baay'ee kan na sodaachisuu fi baay'ee natti dhaga'amu fiilmii tokko biyya alaatti yeroo hojjennu nuti asii aakti gochaa jirra qawwee qabanneerra meeshaa qabanneerra
namni biraa ammoo almost poolisiin yookiin ammoo warri hidhatan almost ninja uffatanii nutti dhufanii guyyaa sana nuti fiilmii dalagaarra garuu kan jedhaman warra Alshabaabitu biyya seenee biyya alaa kana keessa seeneedhanii nama ajjeesaaranii warra Sumaalee kanatu ammoo yeroo sanatti waraana ture waraana sanaaf baay'ee sodaatama waan ta'eef Yuuroopitti inni sun agammaa yeroo tokko yoo yaadadhu mudannoo sana sammuu kee keessaan badu maaliif utuu namni tokko waa ta'ee jiraate silaa hangammaatti keessi koo yoo miidhamaa ture garuu mudannoo fiilmii irratti hedduun na mudateera inni biraa ammoo yeroo waraabbii waraabnu dhiyeenya kanatti yeroo namnichi tokko kaarakterichi sana irratti hattuu ture hin fiigaa kan poolisii ture immoo aktaradha lachuu aktara ana qaba jedha afaan abii fiigaa yeroo kanatti ammoo namni nagaa shuguxii baasee dha'uuf taanaan iyyinee lakki fiilmiidha jennaan yoo fiilmii ta'e dura natti himtanii ree lukasaa gabaabsee olee nuun jedhe hagammaa sana hin dagadhu jedhe. Okay, sadarkaa amma jirtu kanaaf namootni akka addatti galateeffachuu barbaadu jira hiriyoota kiyya baay'ee galateeffachuu barbaada sanniin keessaa ammoo hiriyoota qabu keessaa hiriyoo kiyya Jamaaliin hedduu galateeffachuu barbaada. Thank you so much jechuun barbaada. Hiriyoota kiyya ammoo kan biyya alaatti waan hedduun na gargaaraa turan fiilmoota kiyya keessatti hirmaataa turan kan akka Andu'aalam kan Soofiyaan Kirooch hundaa kanniin hedduu galateeffachuu barbaada. Yeroo hedduu biyya ambaa keessa dabarsite biyya ambaa keessatti dabarsite kana keessatti jireenya biyya alaatiin waan jettu qabdaa kan keenya waliin yoo walitti madaaltu jedha. Jireenya ambaa keessatti waggaa hedduu tureera. Kana keessatti wantoonni achi jiran murannoo fi hojiidhaaf jaalala hojiif qaban wanti agarsiisu baay'inaan hojjechuu qofa hin ta'in waan hojjetan sana perfectly hojjetan. Maaf yeroo kudhammaaf hin ta'in irruma deddeebanii hojjetan. Biyya kanatti ammoo wantoonni hojjetaman bira darbuu qofaaf hojjetamaa jechuudha. Kan biyya keenyaatiin wantoonni adda godhan kanadha. Kan biraa ammoo namni biiziidha baay'ee hojjetaa hojii hedduu hojjetanii biyya kanatti ammoo caalatti hojjetanii namni biyya alaatti fi biyya kanatti kamtu irra hojjeta waan jette kan biyya kanaatti turre hojjeta garuu waan hojjeta sana foormaatii isaa eegee hin hojjetu biyya alaatti garuu sa'a dheeraa dalaguu qofa hin ta'in waan hojjetan sana foormaatii isaa eegsanii waan hojjetaniif waan sun qofaaf adda isa godha jedhee yaada hojii hojjetan sana seeraan hojjetan inni kun adda jedhee san yaada. Jaalala maatii keef haadha warraa keef mucaa keef qabdu akkamiin ibsita? Haadha manaa kiyya baay'een jaaladha maatii kiyya baay'een jaaladha hundaa caala mucaa tokko qaba mucaa ilmaa dhiira tokko qaba hedduu isa jaaladha. Xiqqaadhaan yoo argadhe iddoo hojii oolee gaafaan yeroo gara manaa galutti hanga isa arguuf baay'een jarjara. Hedduu jaaladha maatii kiyyas akkasuma baay'een jaaladha jechuudha barbaada. Sadarkaa industiriin fiilmii afaan Oromoo irra jiru maal fakkaata? Yookiin maal irra jira jettee yaaddaa jedha. Sadarkaan amma industiriin fiilmii Oromoo irra jiru sadarkaan akka addunyaatti tuyyuu industiriin fiilmii yeroo hundumaayyuu gahee jedhameetiin eegamu. Iddoo kana jiras jedhamee guddatee jedhamees waan yeroo hundumaayyuu kalaqa haaraadha. Fiilmii jechuun kalaqa waan ta'eef yeroo hundumaayyuu production ta'ee karaa adda addaan industiriin sun guddachaa deemaa jechuudha. Kenna garuu amma barbaadametti guddatee hin jiru garuu hin guddata fuulduratti guddata jedhee waan amanuuf hedduu irratti hojjechuu qabnaa jedhee yaada. Kanaaf industiriin fiilmii kennaa addunyaadhaan dorgomaa miti garuu kalaqa waan ta'eef yeroo kamiyyuu kalaqa keenyatti daballee isaan bira gahuu akka dandeenyu namana. Kanaaf jabaadhaa hojjedhaa jechuun barbaada. Gaafii dhumaatti dhaamsa artiistootaaf ta'ee uummata Oromoodhaaf qabdu yoo qabaatte nuuf ibsidha. Dhaamsa ani qabu artiistoota keenyaaf jabaadhaa aartiin kun nu malee kan biraan qabu nutu waliif gaachana. Nuti yoo wal bira dhaabbanne hedduu wal jabeessuu dandeenya hedduu karaa dheeraa deemuu dandeenya aartiin keenya kun tuqamee hin jiru kalaqa haaraadha
addunyaatti qixxaa'uu dandeenya nuti nama kamiyyuu caalaa jennee amanuu qabna. Kana jechuun caalas hojjechuu dandeenya. Aartiin keenya wantoonni abdii nama kutichiisan jira garuu aartii komachoor aartiin nu komachootti jira ammaan tana. Kanaaf artistoota keenya jabaadhaa hedduu ammoo isin jaaladha jechuun barbaada. Hawaasa keenyaanis ammoo artistoota keenya jajjabeessaa isin malee kan biraan jiru nuti waliif gaachana irra deebi'esiniif jedha. Hedduu galatoomaa isin jechuun barbaada. Dhaamsi ani qabu wal jaaladhaa wal jabeessaa kanuma jechuun barbaada. Miltuu koo entertainment ammuma namoonni maatii hin taane yoo jiraattan egaa hadaraa keessan hadaraa seeraa hadaraa eeggii nu hordofaa hojii keenya ilaaluu dandeettanii ijoolleen kun jajjabdoodha jajjabeessaanii yuutuubii Miltuu koo entertainment subscribe share